Mana luukii 80 ijaarrachuudhaaf mukaan qarshii 1000 meeqa na barbaachisaa? Akkasumas qorqorroon meeqa, gatiin mukaa meeqa ka jettee na gaafatan jechuudha. Gaafiin kun gaafii namoota baay'ee waan ta'eef deebiitti kennuuf dhufeetiin jira. Kabajamtoota daawwattoota kiyya har'a kan isinitti himu mana luukii 80 mukaan ijaaruudhaaf qarshii 1000 meeqa nu barbaachisaa ka jedhu jechuudha. Akkasumas gatiin mukaa meeqa, kana malees immoo mismaarri meeqa, mismaara hagam gaafata ka jedhu jechuudha. Bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Viidiyoo har'aa obsaan dhaggeeffadhaa. Akkasumas sheer waliif godhaa. Viidiyoon kun akka nama hedduu bira ga'uuf biliis na gargaara isin jira. Har'a gaaffii keessan irratti hundaa'ee waan isin barbaachisudha. Wanti kuni amma tokko dhibbaan dhibbatti isin fayyaduu baatus 95 isin fayyada jedheetii yaada. Kanaafiyyuu obsaan dhaggeeffadhaa isin jira. Sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Warri maatii taatee jirtan ammoo toora deebuudhaan baga nagaan dhuftanii sagantaan har'aa kan ajaa'ibaati. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoonni mana ijaaruuf karoorsaa jirtan kun isin fayyada jechuudha. Haga xumuraatti na waliin tura. Ajandaa isin ittiin dheeressu jechuudha baratanii dhaggeeffadhaa viidiyoo. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa gaggabaabsitan isinitti hima. Tokko jedhee lama jedhee tartiibaan irraa muraasa kan isinitti himu ta'a jechuudha. Egaa mana luukii 80 tokko ijaarrachuudhaaf tokkoffaa irratti maal barbaachisaa kan jedhu, tokkoffaa irratti wanti isin barbaachisu muka filxiidha. Falaxaa mukaa babbareedaa akka ta'e firee 550 haga 600 isin barbaachisa yoo xiqqaate jechuudha. Muka gaggaarii yoo ta'e 550 isin barbaachisa. Muka waan hin taane yoo ta'e ammoo haga muka 600 isin gaafata jechuudha yoo xiqqaate. Isinitti muka kanaa ol ta'uus ni danda'a. Isiniif galee gatii muka kanaa meeqa ka jettan yoo ta'e ammoo tokkoon ishee qarshii 60. Falaxaan tokkoon ishee qarshii 60 jechuudha. Qarshii 60 kaalkuleetarii gootu jechuudha. Asirratti kaalkuleetarii godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf muka 60 kana 55 yoo ta'e 33 ta'a. Muka 60 yoo ta'e ammoo muka 550 yoo ta'e ifama. Muka 550 yoo ta'e 33 dhaqa. Muka 600 yoo ta'e ammoo muka qarshii 36 dhaqa jechuudha. Kun kan mukaati. Itti aansee maagaraa jira, kancii jira, saragallaa jira, marii jira. Kanneen muka kana isinitti himu jechuudha. Kana isin barbaachisa. Isinitti muka kana ol ni ta'a garuu ani muraasa odeeffannoof informationiif isin gargaara jedhee isiniif himaa malee. Itti aansee maagaraa girgiddaa itiif kan ta'u haga firee 160 isin gaafata. Tokkoon isin gara qarshii 80 haga 100ti. Isinillee haala kanaan isaa ba'achuu ni dandeessu jechuudha. Kana malees ammoo kancii isin gaafata. Kancii haga firee 60 isin gaafata. Kancii firee 60 isin gaafata jechuudha. Kanciin sun ammoo gatiin isaa birrii 120 haga 130 jechuudha. Tokkoon isaa jechuudha. Isas kanaan kaalkuleetar gochuu ni dandeessu jechuudha. Silkii keenya irratti abbaazatu isin dhibu. Itti aansee ammoo saragallaa isin barbaachisa. Egaa yeroo kutamaa dhaqee jechuudha. Keessoo irraa kan bu'u saragallaa firee 12 haga 13 isin gaafata. Saragallaan kun ammoo tokkoon isii qarshiin isii 250. 250 kaalkuleetar gootu jechuudha. Isiniif galeetti yaada. 250 kaalkuleetar yoo gootan waliigalii gara qarshii 3000 hin caalu jechuudha. Kan biraa mariidha. Marii 50 haga 60 isin gaafata. Marii kana ammoo tokkoon isii qarshii 200 haga 250 jechuudha. Yoo xiqqaate biyyaansi qarshii 10,000 isin barbaachisa marii kanaaf jechuudha. Egaa kunneen kan mukaati. Muka haala kanaan egaa abbaazatanii waa hedduu jira gaa mukki muramee waa bakkee keessatti rukutamu isin jira jechuudha. Kan fakkeenyaaf qasti jedhamu jira. Ani waan isin barbaachisan irraa muraasan isinitti himaa malee hunda isaa miti jechuudha. Sana booda kan isin barbaachisu qorqorroodha. Qorqorroo dirqama bittu waan ta'eef qorqorroo luukii 80 kana bituudhaaf ammoo qarshii meeqa nu barbaachisa yoo jettan akka ammaatti qorqorroon tokkoffaan isaa jechuudha. Qorqorroon tokkoon ishee qarshii 400 fi 20 jechuudha. Gara waliigalaa qarshiitti yeroo deebifamtu ammoo 33 fi 600 jechuudha. Qorqorroon 420 yeroo abbaazamtu 33 fi 600 jechuudha. Isiniif galeetti yaada kabajamtoota daawwattoota kiyyaa. Amma waa'ee mukaa fixneerraa tokko afur isinii danda'a garuu isinitti muka kanaa ol ta'uu danda'a wanti hundi tokko miti waan ta'eef. Maaliif waa isin daddabala. Akkasumas naannoo hundi tokko miti. Kanas hubachuu isinirra jira jechuudha. Naannoo hundi tokko ittanii yaaduu hin qabdanu. Itoophiyaa keessa yookaan ammoo Oromiyaa keessa ittanii
tokko tasawwuu hin qabdu jechuudha. Baay'ee wal faallaa kana gadi isin ta'a kana wal isin ta'a jechuudha. Itti aansee ammoo ta'u kan isinitti himu mismaara dirqama isin barbaachisa. Marii kanaaf kancii kana waa hunda qorqorroo filxii isaa walitti rukutuuf mismaara kaartoonii 12 isin barbaachisa jechuudha. Kan qorqorroo lukkii 80 kan isinitti maaru. Mismaara kaartoonii 12 kana dirqama bitattu kaartoonii tokkoon isii 850 waan akkasiiti akka yeroo ammaatti. Inni qarshii 10,000 fi 200 ta'a jechuudha. Yoo walitti deebi'ee jechuudha. Kun kan mismaara qofti qarshii 10,000 fi 200 ta'a jechuudha. Isiniif galeetii yaada. Isin kana booda mootuu mismaara baarmeexaa yookaan ammoo kan qorqorroo ittiin rukutamu woroora jechuudha. Dhumarra geenya irra gaamma hisaaba isaa istaayisistaatiin mana dubbanne dhumarra geenya jirra. Ishee haga kaartoonii lammansii isin gaafata. Qorqorroo rukutuudhaaf kaartoonii lammansii isin kaartooniin isii 850 haga 880 ti. Isiillee haala kanaan kaalkuleetar gochuu dandeessu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ani odeeffannoof kan isiniif qoodaa jira. Isinii galee namoota mana ijaarrachuuf karoorsaa jirtan jechuudha. Sichi warra ijaartanuuf waa iddoo tokko hin taa'u. Inni kaleessaa isaarraa hin ta'u. Isiniif galee inni irraa immoo boriin ta'u waan ta'eef waa iddoo tokko hin taa'u. Gatii isaas haala kanaan beekuutu isinirra jiraata. Salphumatti egaa haala kanaan kaalkuleetar yoo gootan baay'ee isin fayyada jechuudha. Maaliif guutummaan guututti namni isin sobuu hin danda'u. Walii gala haalaan isinitti hime kanaan kaalkuleetar ni gootu. Gatii filxii isinitti himeera, kan kalchii isinitti himeera, maagaraa girgiddaa isinitti himeera. Saragallaa isinitti himeera, kan mariis isinitti himeera gatii isaa jechuudha 50, 250, 200 haala kanaan silkii keessan irratti kaalkuleetar gootu jechuudha. Sana booda isaafni isaa waliigala meeqa akka ta'e dhufee silkii keessan irratti isiniif ba'a jechuudha. Isiniif galee kabajamtoota daawwattoota kiyyaa isiniif galee jedheetiin jira. Mismaara baarmeexaa egaa kan qorqorroo siif kan barbaachiftu kaartoonii 2 jechuudha. Danuu miti kaartoonii 2 qofa isin barbaachisa isin jechuudha. Hisaaba kana gaa hundasaa yeroo walitti hidhaamu fakkeenyaaf akkana isinitti maal jiru kanatti istaayitiidhaan inni istaayitiidhaan gara sanaa ol ta'uu hin danda'a. Maaliif waa akka bulbuluun dabala waan ta'eef barbaade gadi qannasaa yoo barbaade dabala waan ta'eef. Hisaabni saalan akka hime kanatti hundasaa yeroo wal bira qabnee ilaallu qarshii 100,000 haga 6,000 natti fakkaata asirratti. Garuu kanaa ol ta'uu hin danda'a. Manni gaa amma ijaaramee rukutamee muka qofteedha dubboo keessa jiru ammallee muka qofteedhaan rukutamee ol ka'ee dhaabatutti mana luukii 80 haga 75 ijaarachuu barbaadan biyaansi 110,000 115 cala isiniin gaafatu yoo namni amanummaadhaan isiniif hojjatee jechuudha. Amma ol ka'ee dhaabatu qofteetti qorqorroo muka isiniif galee itti aansee ammoo tuugaa eega kana hunda xumurtanii kaatanii gatii harkaati dhiifama gatii harkaa isinitti murraanfadde. Gatii harkaa isa ammaa keessa jiru kunneen isinitti himaa ture waa'ee bittaa mukaa qorqorroo kancii waan fakkaatanidha. Itti aansee ammoo gatii harkaa innis gadi aanaa jira olaanaa jira 25,000 kaaseeti kan inni jiru 30,25 akkaataa diizaayinii manaatiin wallayyaanis barbaades 40,000 ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti gaa qarshii meeqa isin barbaachisa beektu yoo xiqqaatee yookaan immoo akkam danate mana ol kaasanii dhaabuu qofteedhaaf. Qarshii 150 caala isin barbaachisu. Mana muka jedhee gatii harkaa jedhee qarshii 150 ol kaafattanii mana keessan ni dhaabbattu jechuudha. Sana booda kan itti aanu juppoodha gaa. Sammoo sagantaa biraatiin kan isinitti himutaa jechuudha. Kanaaf iyyuu qarshii 150 gatii harkaa sarraatiin ittiin rukutu wacii isaa wajjiniin 150 ol ka'ee ni dhaabbata jechuudha. Isiniif galee sarraatiin kan magaalaa baay'ee nama rakkisu maashaallah wanti qarshiin isaa akkas fagaatuuf iyyuu nyaata dhugaatii isinirraa hin barbaadanu. Gaafa barbaadan kan caatii qofa bituudha malee gatii nyaata dhugaatii waan hin jala barbaachisu ofii bitatu. Kanaaf iyyuu qarshiin jira 30,000 25,000 ta'a jechuudha. Isiniif galee gatiin maaf akkas jabaati jechuun kan isin oolu 35,000 haga 25,000 30 ta'uun isaa maaliif nyaata dhugaatii waan isinirraa hin barbaanneef jechuudha. Kanaaf gatiin isaa gadi bu'aadha jechuudha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti eegas muka kana hunda dhiyeeffattanii kaatanii akka isin waan kana dhiyeeffattan isin godhu jechuudha. Muka ammas isin barbaachisa jedhatu isin jala dirqama. Amma akkana isinitti muka kana ta'uu baachuu hin danda'a garuu hundi irratti daddabalachuu hin danda'a mukki kun xiqqoo jechuudha. Maaliif mukki muramee waan abbalaasha'uuf jechuudha. Jarri egaa dhufanii lafa isinii safaranii muka ammas barbaachisa kan ammas barbaachisa jedhanii tartiiba isaa isinitti himu. Isin immoo galmeeffattanii muka waan jiru jedhan kana dhiyeeffattu jechuudha. Egaa dhiyeeffattanii fixxanii dhufanii torban tokko keessatti isiniif xumuruu danda'u jechuudha. Mana keessan ol kaasanii dhaabanii qabdii eega fudhatanii jechuudha. Ol kaasanii dhaabanii
isinitti sarakabanii deemu jechuudha. Akkaataan ijaarsa manaa jechuudha. Namoonni ijaarsa manaatiif na gaggaafataa jirtan jechuudha. Information ani isiniif kennu kan itti fayyadama. Amma tokko isin fayyada jedheeti yaada. Kanaafiyyuu wanti isin galee yoo jiraate yaada keessan komentii jalatti naaf kahaa. Sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya. Waa'een odeessinitti odeessaa ture egaa waa'ee ijaarsa manaatii namoonni mana ijaarrachuu fedhii qabdan information isiniif qoodee kanatti fayyadamaa ijaarradhaa mana keessan jechuu barbaaditanii gaafii biraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Qulqullina sagaleetiif dhiifama jechaa kabajamtoota daawwattoota kiyya. Sagantaa itti aanutti ammootu gaafii keessa irratti hundaa'ee kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya Aggaaroo Post filannoo keessan godhadhaa odeeffannoo adda addaa irraa argattu jechuudha. Sagantaan hadhaa asitti dhaabbataa. Waan waliin turtaniif galatoomaa. Sheer waliif godhaa kan irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Sinan jaalladha hunda keessanuu galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.